Ittiyaanne qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Ittiyaanne. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, nagaan keenya tulluuwwan, laggeenii fi golgaawwan nu gidduu jiru kamiin iyyuu utuu waan tokko hin daangeffamin isin haa ga'u jecha har'as Ittiyaanneen qabiyyee isaa guutuutiin dhangaalee isaa miira yaadaan isiniif qooduuf qophaa'ee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, torban darbee waa'ee sirba mormaa waan muraasa waan qindeeffanne isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Har'a immoo akkuma torban darbee waadaa waliif seennee nagaa walitti dhaammanne gargar baane har'as waadaa keenya kabajnee dhufnee jirra. Hamma dhuma qophii keenyaatti yaadaan eessayyuu hin deeminaa jenna. Ceesisaan booda walitti deebina. Qorattoonni, barreessitoonni yookiin hayyoonni garaagaraa seensa isaanii irratti Oromoon aadaa, duudhaa, amantii fi seenaa mataa isaa qaba jedhanii gaafa barreessan yookiin dubbatan waan dhugaarraa adda ta'e miti. Sababiin isaas Oromoon waan hundaaf aadaa fi duudhaa mataa isaa danda'e kalaqee ittiin jiraataa ture, ammallee ittiin jiraataa kan jiru ni jira. Akkuma sirni gadaa sadarkaalee yookiin gulantaalee adda addaa keessatti dhala namaa hundaa fi mirgootaa fi dirqama yookiin itti gaafatamummaallee sadarkaa umurii irratti kennu, waan hundaa fi umurii yookiin dandeettii fi muuxannoo irratti hundaa'uun sadarkaa bulchiinsas ta'e hawaasummaa fi siyaasa akkasumas hojiilee garaagaraa irratti akka hirmaatu taasisa. Fakkeenyaaf sirni gadaa fuudhaa fi heeruma keessatti dargaggeessi tokko umurii akkamiitti akka fuudhu, akkasumas shamarreen tokko umurii akkamiitti akka heerumtu sirni gadaa waan irrate qaba. Egaan kanumaan kan wal fakkaatu sirba mormaa kanarratti shamarranis ta'e dargaggoonni umurii yookiin gulantaa akkamii irratti akka hirmaatan, akkasumas sirbi mormaa safuu akkamii akka qabu yookiin saalarrattii fi akkasumas immoo dhiigarratti hundaa'uudhaan eenyuu fi eenyu akka walitti akka sirban namoonni dubbisne akkas jedhu. Umurii kan amma sirba kana ga'u ijoolleen waggaa 13 sirba kana galuu hin dandeessu. Ijoolleen durii naannoo waggaa 15 waggaa 16 indana na qabatteeti. Indana na qabatteetu fuulduraa dargaggoodhatti. Waggaa tokko nana qabattee waggaa tokko turti. Waggaa tokko turteetu iddoo waggaa tokko turteetu lafa sirbaa kanatti. Umurii akkasiitu inni dargaggeessis immoo in shaakala utuu xinnummaa turuu dhaqee manii hin gahin 15 amma 18tti yoo ta'e malee umurii akkasiitti kanaachi umurii 16 gadi sirbuu hin danda'u. Intala kanatti. Edda dhaqanii dargaggummaa xinnoo ishee ol siqaniitu dargaggeessa ta'eeraa jedhee edda gaxxameetu isheenis innis
itti sirbuu danda'a. Kan inni sirba kana umurii isaatiin ta'e ta'u nama waggaa 18 olii amma 20tti. Kanaadha. Warri sirban kun akkamii fira moo warra akkamiiti? Warri itti sirban kun immoo alagaa misaalee fi qomoo isaanii nama eessaati. Amma misaaleef nu daaloodha. Gama sun immoo gara daamanaa jedhama miti. Warri gamanaa intala kana geessee dhaqa. Asii. Intala geessee dhaqu warra gamaatii geessa. Warri gamaa warra kanatti sirbu. Warra danaa immoo warra achitti sirba. Akka sariitti malee akka qomoo akka alagummaatti itti sirba malee warra gara xinnoo dhiigummaa akka meenzalee yeroo qabanii walitti sirbuu hin danda'an. Wal fuudhuus hin danda'an. Gosa keessa alagummaa zarii maalii eessaa kan jedhamu qoratama. Amma waggaa misaalee waggaa 7 meeqaafaa geessee jedhanii abaluu eenyuun meenzeedha kan jedhamu ilmi isaa kanatu nuuf firaa hidheetu itti sirbu. Fuudhuus hin danda'u oggoo kana. Akkanaati malee naannoo kan biraatti akka firaatti itti sirbuu hin danda'anii wal fuudhuus hin danda'an. Kana beekna yeroo hin beektan. Akkuma nama jedhetti ijoolleen durbaayi erga guddattee manii geesseeti aluu baati. Erga aluu baatee booddeeti sirbadatti malee innattu. Inni dargaggeessa jedhamus waggaa 18 erga ta'eeti sirba dhaqaa ijoollummaatti immoo yeroo dhaqu immoo warra sirbu sana laalee shaakala. Dur garuu nuyi shaakaluuti inni halkan garuuti ijoolleedha. Lafa isaati kaatti walitti sirbana dhiiraaf dhiiratu. Maaliif isa shaakal dhaqaa? Isa shaakaluu jennee walitti sirbina yeroo geenye nu dhannee garuu harkifannee itti sirbina akkasii yaadaan duri. Garuu isa firaaf fira jedhanii abbaan ofiitu taa'eeti abbaan dhiiraati abalu qomoo keenya abalu wajjin zariidha edee mana taa'ee dubbata. Yeroo mana taa'ee dubbatu zarii sana harkifannee itti sirbina. Alagaa keessa barbaanne. Alagaa barbaannee itti sirbina. Isheenis zarii ittiin sirbitu. Yoo dingatallee nagayeen otuu hin beekin dhiirri tokko dhaqee zarii isaa tokko yookiin minzeetiin wal keessa jiru sana harkifate manaa dhageesseetu wanta ta'eef noo firaa itti himti kennu. Firaa ittiin sirbuu itti diddi. Inni immoo galee yeroo jedhu abbaa isaatiin intala baluu karaa maaliif firaa hidhee gaafatala. Yeroo inni gaafatu akkasittiin firaa yookiin minzeedha. Karaa kan walitti sirban alagaatti sirbu. Alagaa jechuun fakkeenyaaf bonayyaa jedhu bonayyaan daalootee sirbee durba daalootee sirbee dhiirri daaloo immoo durba bonayyaatti sirba. Walii geessu gaa. Bonayyaan warri dargaggoo daaloo durba fidu addana. Warri daaloo immoo durba geessa bonayyaatti. Warri daaloo kuni durba bonayyaatti sirba warri bonayyaa immoo durba daalootee sirba. Walii geessanii dhaqu jechuudha. Akka alagaatti sirbu jechuudha. Yaani sodatti sirbuun hin jiru. Kan walitti sirbu. Qomoo walitti sirbu qomoo adda addaa kan ta'edha. Wal qoratameeti kan walitti sirbamu. Isayyuu immoo durbi tokko kan isheen sirbuu dandeessu umurii waggaa 10 ol ta'e laguun yeroo mul'atee jedhu nanna qabattee immoo waggaa tokko teessee qarree qorattee akka sirba jalqabdi. Durba nanna qabatin sirba keessa siin galtu waluma isheetti akka walitti yoo sirbite durbaaf durba walitti sirba malee dargaggeettiin sirbitu durbi nanna qabatin. Kanaanitu ilaalamee sirbama malee akka argan sirban qomoo walitti sirbanii yeroo sirbuudhaaf dhaqan immoo warra bukkee dhaabatanii sirbu walitti durbi lama walitti sirbanii akkaataatti sirbanii abbaa bukkee dhaabatanii qo'atanii sirbanii dhaqu. Kan geessu immoo ofiin fiiddee itti sun ta'ini dargaggeessa aantii ta'e warra naannoo ollaa obbolee kan qabdu ollaadha. Kan dhiiga ta'etu ijoollee kana durba kana geesseetu dhaqee sirbisiisee guyyeen sirbiteetti immoo yeroo sirbachii raawwatee immoo fidee mana bansiisee ol galchee deema malee akka gartuu ishee hin deemtu abboon jechuudha. Ayyamaan nattis ayyamaan immoo deesee galtii borisi kanuma akka ittiin deema malee akka gartees ofiin baatee ofiisi sirbitee hin deemtu jechaadha. Safuu eegalee. Safuu kan qabudha. Safuudhaan kan deemudha malee kottiin kan deemtee ofii mulaaltee galtu miti. Inni dhiiraas immoo ala bulee dhaqa yoo sirban nagalee dhaqa yoo ilma yamsiise sirban nagaa buddeen koo naa kaa'edha buddeen isaa hin kaa'uu fi dhaqee dhaqa malee kan deemuun hin jiru jechuudha safuu jira. Safuudhaan wajjin kan wal qabatee sirbicha jechuudha. Firri walittiin sirbu. Firri walittiin sirbu yookaan dhiigi tokko walittiin sirbu yookaan qomoon tokko walittiin sirbu. Dargaggeessan malee gagamaa dhufu.
shamarran gama jiru yoo ta'e dargaggeessilee gagamaa dhufu. Akkuma kanammoo ani obboleettii fa'aa qaba yoo ta'e durbii fa'aa qaba yoo ta'e fudhadhee dhufuu nan danda'a fudhadhee isheen dhufe sanatti gaan sirbu. Isheetti nama kan biraa sirba ani isheema alagaa sanatti sirba jechaadha. Akka carraa utuu hiriira qabannee dhaabbannee jirru namni fira koo taate yookaan dhiiga koo yookaan qomoo koo taate tokko keessa jirti yoo ta'e ati yoo na dabarsite ani jettiin sirbuun biran darbama. Kararran darbama jechuudha. Kararran darbama firattiin sirbamu. Saafuu qaba. Saafuu qaba aadaadhaa firattiin sirbamu. Ulfaadhaa. Inni biraan sirbi mormaa akkamiin jalqabaa yookiin immoo duraa duuba akkamii qabaa? Amma fakkeenyaaf sirba dhaabbachuu waan jedhamutu jira. Sirbi kun akkamiin dhaabbatu? Eenyutu dhaabbataa? Kan jedhu meeshaas nuuf kaasuu yaala. Guufuudhaaf heerumaadha. Torban fakkeenyaaf ji'a jedhamu jalqabate. Amma isaaleef inaa saata inni fuudhu gisiyaa saatee warqata geessanii gananii biqilli ilaalamee argaan biqilaa fuudhamee jaarsoliin dhaqanii ilaalanii gisee galanii dhanitu qaxaroo fuudhaa dhaabbatu. Inta qaxaroo fuudhaa dhaabbatu dhaabbatanii qaraxaadhaa wanta adda addaa kana wayyaa'edhaa maseenaadhaa wanta adda addaa kana dhaabeedhu hin kaa'u. Edda kaanii booddee qaxaroo fuudhaa immoo dhaabbata. Qaxaroo fuudhaa gisee dhaabbateedhu waggaarra ta'u ji'a shanis ta'u kana booddee maal godhaa gisee qaxaroo fuudhaa sana ga'anii intalli maal gooti warra gaafatti sirbaaf weedduudhaaf mararoosa ta'uu arrasoota ta'uu hin gaafatti kana booddee eddaa hundi isaa dhumee jedhee akka isaan wal fuudhanii fi intalli ji'a ittee jammarti. Ji'a itteetu arrabsoo jammarti. Abbaa manaa arrabsiti, qomoo abbaa manaa arrabsiti, soddoo waayilaa arrabsiti, soddoo abbaa dhaquun arrabsiti. Akka kanaatiinitu dhaabbatee gaafa kana booddee edda gaafa heerumuu jala geessu immoo 14 jettee tsoomti. Gaafa 14tti midhaan hin nyaattu. Wanta akka maxinoo, wanta akka baaqelaa, wanta bishaan mataa isaan dudduudan maxinoo ishee kanatu qammafti amma 14tti akka itti teessi. Kana booddee gaafa sana booddee akka nuugiifaa kana wanta akka dallaa kana nyaatti. Kana booddee gaafa fuudhaa sana mararoodhaan battee rarrabsettee deettee inni zargiidhaan dhufee ishee fuudhee gala. Akka kanaatiinitu nama iddoo waayilaas duukaa jira. Shanooti jiru. Akka kanaatiin wal fuudhuu danda'u. Maaliif tsoomte 14 Ishee immoo shanaan amma shaniitti gadi hin baatu. Fincaan hin naqu. Isa garaan naqu. Mushurraadha. Kan hin baatu namatti mul'atu. Abbaa faadhattis hin mul'atu. Isa mana keessa abbaa dhatte sana abbiyyuu hamaatiitti amma shanitti achi hin kaatu ishee. Inni immoo karaan darbu. Asuma geedee wanta fuudhee fi shanan. Edda shanan sana lakkaa'anii gaafa shananii sanatu kaatee abbiyyuu dubbiftee amaatii dubbiftee kosii hartee mana qulqulleessitee isaaniin dubbiftee deebitee buna danfiftee isaaniin dubbiftee teessi. Deebitee kana booddee immoo akka ji'a tokkoyyuu gadi baatee nama laaluu hin dandeessu waaluudha. Maa intala baluu kuni salphuudhaadha. Aadaa isaanii wanta ta'eef ulfinaan teessee akkanaatii giseen dhufu immoo balbala gubbaa dhaabattee ulee qabataan ulee isaa harkaa fuutee ol geessitee teessiftee buna isaa qursiisaa laattiif. Akkanaati. Tole fayyaa. Amma yeroo sirba dhaabbatan kana akkuma amma jedhametti yeroo waraqata geessanii erga isaanii utuu waliin beekin iyyuu waraqata abbaan talaaf abbaa ilmaatu haasa waraqata kan geessu. Yeroo geessanii abbaan ilmaa'e abbaan intalaa'i duboo qabaa jedha. Abbaan talaas immoo duboo qabaa baluudha. Duboo jechuun lafa jechuudha. Lafa qabaa jechuusaati duboonni isaan jedhan. Nama lafa qabutti heerumsiisu caalmaatti. Akkatti wal gaafatanii waraqati dhaqee akkuma jedhame gatiin biqilaa kennamee biqilli ilaalamee hundumtuu wayyaa maal damme maal kennameeti qaxaroo fuudhaa dhaabbatu erga qaxaroo fuudhaa dhaabbatanii booddee intalli jeettee dhaabbatti sirba yeroo dhaabbattu qomoo abbaa manaa sanaa arrabsiti. Innis hin dhaabbata
Inni immoo qomoon talaa sana arrabsitti durbachi. Yeroo sana kudha afuritti isaa galee minaan lagatti akaayitiin teessi nuugiitiin teessi maxiloo gogaatiin teessiini gaafa dhatte heerumtu gadi hin baasu. Isayyuu agabaattee kan jedhamu jira. Agabaattee sun galgalee aduun dhiyeeti moofaa qabsiifteeti gabbaafti. Maaliif rakkoo qalamee lakaa? Hin sodaatti. Eeyichadhaa jedhu maal jedhu namatti mul'attu. Akkattiiniti kudha afran sana tsoomtee heerumtee akkuma jedhamee gaafa shanan immoo kaatee kosii artee buna danfifti. Kan akkatti wal gadhiiseetu jira. Nam tokko jira fuudheeti gabaan gimbii keenyaa kun kamisa qaniinsa manni isaa immoo karaa dura. Itti heerumtee gaafa torbeeti nama gabaattee yaa'u karaa qaawwaa laalte. Karaa qaawwaa laaltee erga karaa qaawwaa laaltee dhaqee xarapheezaa barcuma fuudhee karaarra kaa'eefiiti ilaalaa olee amma gargaraatti teessise. Amma gargaraatti gabaa sana quufisa gad ilaalteeti deem kana booddee ari. Kanaaf gadi baatee naman ilaaltu safuutu jira. Akka argitees kana hin jettu isa booddee abbaan manaa immoo kammaa kana miti ulfina qaba. Ulee qabatee yoo dhufetee ulee isaa harkaa fuutii inteensifti minaallaattii fi abbiyyuun ulfina qaba amaatiin ulfina qabdi. Abbaan obboleessi isa fuudhu sanaas yoo hangafa ta'e abbaa jedhamaaf yoo qixxuutu ta'e immoo mucaa jedhama. Akkattiin maqaa walii waaman maqaa wal waamuun hin jiru lagatu. Isheenis obbolaasaa maqaa waamtu abbaa manaas maqaa waamtu abbaa manaas ammoo wal waaman kana dur maqaa waamtu. Erga dhala godhate dhalaa waamti. Yeroo otoo dhalan godhate immoo isin jettee waamti. Isin jettee moggaafatti malee maqaa wal waamuun hin jiru akkamaa kana. Kanaadha safuunsa. Tole guddaa ulfaadhaa. Hundumti isaa akkama dubbatame ta'eetu amma cidichi bifa lama of keessaa qabu. Cidii dhaabbannaa sirbaa kun cidha gaa'elaa ilaalchisee bifa lama kan of keessaa qabu. Tokko yoo abbootiin intalaa gurbaa sana arguu barbaadan gurbaa isa fuudhu sana arguu barbaadanii anaqatu dhufee anaqatu qaamaan dhufee anaqatu yookaas immoo qabeenyaa wal madaaluus jira. Waan tokko yookaan hammi tokko yoo dhaqee gidduu yoo isheen deemteettu sana addaan baafachuu fi anaqatu jedhamu guyyaa naqataatu qabamu. Edda dubbiin hundi isaa dhumee jedhamee booddee naqata jechuun warqee qopheessee warqee qubaa yoo ta'e warqee mormaas yoo ta'e kan gurraas yoo ta'e qopheessee jaarsolii kadhatee miinzees kadhateetu akkuma ta'etti gaangee mannaqa. Naqata kana hin naqa yeroo qochitti waa qophaa'ee eegamaa qophiin qophaa'ee hin eegu warri intalaa. See eeganeedhanii isheen sirba dhaabbatteetti. Gaafa naqataa hin arrabsutti kaatu. Durbootii warri kaan hin arrabsu ishee miinzoliin horii dhaqan suni ishee dhaqanii qabanii fidanii hin teessisu. Abbaa manaa bukkee teessisu. Inni iddoo abbaa dhaqe immoo jira. Edda ta'e booddee warqee sana gurratti yoo ta'e gurratti qubatti yoo ta'e qubatti kan barbaadu jira yoo ta'e kan mormaas qophaa'e yoo ta'e kana naqata jechaan kana teendiidha. Yeroo sana arrabsoo jalqaba kan sirba dhaabbatu ishee dhaabbate jechuudha. Ishee dhaabbatee arrabsaa kana booddee naqatee hin galaa yeroo galeedhu addana garuu isa biratti hin jiru arrabsoon hin jiru. Kana booddee egaa qaxaroo fuudhaatu qabama booddee taane kana booddee kan inni ji'a hidhee arrabsiisutti kan mutaa dudda wal jechuudha. Sannachiiti isheen achiiti zarii isaa arrabsitu isaaf zarii isaa arrabsitu inni immoo danaa secha arrabsiisa. Kana jira jechaadha. Kana dhaabbata jechuun ishee dura dhaabbata jechaadha. Sirba arrabsoo ishee arrabsitu jechuudha. Tolee galatooma. Duraa duuba qaba. Fakkeenyaaf gaafa dhattee sirbitu sirba nama hojjedhee kilippii isaa yeroo dhiyootti miidiyaadhaaf kennamutu jira. Sirbi durii yeroo sirbinu maalabbaa ishee leeyoona gannaame gabaabaa leeyoona malee maalabbaa ishee leeyoo wallabnaame fayyaataa leeyoona malee jedhamte inni kun isa jalqabaa isa jedhamudha. Inni itti aanu immoo maal yoo looteen kuttuu malee yaa qallaari buukoo maal yoo looteen dhuftuu malee yaa mattaarri tuukoo inni kun jechuun immoo inni tokko isa jalqabaati inni lammataa kun immoo sherree jechuudha. Sirba sherree jechuun ati tokko sirbitee lammata kanatti gaafa darbuuf jettullee dargaggeessi inni biraan immoo takkaayyuu hin sirbine waan ta'eef gaafati gara sherree kanatti darbitu
inni duuba dhaabatee sirraa galagalfata maaliif takkaan sirbiin inni immoo isheen lammata sirbuu jiru kanarraa butatee sirbeetu erga inni dura jiru sirbee quufee booddee fuulduraan dhiqee baafatee itti sirbu lama waa lama qaba of keessaa sherreedhaa fi sirba jalqaba. Galatooma wantichi yeroo sirban sana jalqabuma dhaqanii dhadhaabatu moo durbi kun numa dhaabatti moo warra dhiiraatu dhaabata warri durbaa dhadheetti sirbiti. Gaariidha. Yaa nama beekutti baay'ee sirban jaalladha. Ani illee kun nama qabuutti sirba jaallatu jira jedheen beeku. Baay'ee sirba jaalladha. Durbiin dhaabbatti. Walitti dacha'anii dhaabbatu. Dhiirri kun immoo fooricee wal waameetu iddoo sirbaa dhaqaa. Gaafa dhaqu dirqama durbi jirti. Dhaabbatti. Yeroo isheen dhaabbattu dhaqeetu yoo harkaan illee harkifachuu baatee isheetti sirbuuf jedhu sana uleedhumaan itti bu'a. Isheen kottuuletti beetti gaashee akka inni kottuuletti sirbu. Akkaataa kanaan tarree gashatanii jalqabaa weeddifatu akkanuma siin jedhe jalqabaa weeddifatu. Achii booddee gara sherree siin jedhu kanaatti darbu irraan kan darbe durbi dhattee isa dhiiraa sanatti ofiin dhattee in sirbitu. Galatooma. Egaan sirbi mormaa waltajjii cidhaa ooyisuu yookiin bashannansiisuun cinatti karaa itti dargaggeessii fi shamarran ergaa isaanii ittiin dabarfatanidha. Sirbi mormaa kun ergaa maalii akka qabu hirmaattonni keenya akkas jedhu. Isheedhuma garaa laafifattee akka isheen jaallattee itti sirbitu akka isheen garaa laaftuufitu itti geellifate jechaadha. Isheenis yeroo sana garaa laaftii erga geellifatee sirbee maal jedhee fixee booda yoonni qabdoodhaaf qabate sin diddu. Jaallattee itti sila sirba kee taana qabdoodhaaf yoonni qabate hin diddu. Qabdoolee dhaqee taa'a qabdoo taa'ee isa booddee manatti geggeessee mana bukkeen ga'ee gala jechaadha. Dubra tokko qabattee wajjin qabdoo teessee bakkeetti gattee hin deebitu. Fuuteetti mana bukkeen geessee deebitu. Isheen manatti galtee bira dabartee deebitee galtaa jechaadha. Inni qabdoo wajjin taa'e manatti geessuu danda'a. Manatti geessuun dirqama. Maaliif riyaansee sokkaniiru waan ta'eef geessee mana bukkeen ga'ee deemuun dirqama isaadha. Galgalas dukkanas waan ta'eef. Dura eessumatu fuudhee deebaa lafa sirbaattis eessuma qabdoo wajjin. Lakki inni fuudhee hin ba'u. Isheen isheedhaaf egaa naannoo dhaqeedha. Inni laga gamaatii dhufa. Kanaatiif yoo achiiti qabdoo isaanii fixanii ka'anii geessee dhaqee manaan ga'ee deebi'a. Walitti bu'uun hin jiru safuu qaba. Walitti hin bu'amu naamusaanii eddaa wajjin qabdoo ta'anii booddee geessee manatti gashee isaati manatti galee jechaadha. Qabdoon kun akkam inni saqa ishee qabdoo wajjin taa'u kana fuudhaan inni kun immoo yeroo sana akkam qabdoon kun gaa'elaa wajjin hariiroo qaba. Gaa'elaa wajjin yoo qabdoo masarratti walii galanii walitti tolanii jira miti gaa'elli kan wal fudhatu. Akkas taanaan hanga sadarkaa wal fuudhanitti gahuu danda'u. Garuu baay'een isaa waliin fuudhan qabdooma waliin taa'u malee. Aadaadhumaaf jechuudha. Aadaadhumaaf. Sirbi mormaa tokko ta'ee jeedaloo fa'aarratti weedduu fa'aarratti faarfannaa fa'aarratti adda addaadha. Amma fakkeenyaaf yeroo masqalaa akkuma sitti ajjeesaan faarfatamaa. Goototi seenaa qabeeyyii ta'an warri seenaa qaban faarfatamu kana ibsu jechuudha. Yeroo fuudhaaf yeroo heerumti taanaan soddaadha kan arrabsamu. Soddaa akka tuffiitti yookiin akka jibbaatti arrabsu jechuudha. Garuu jibbamni aadaa mul'isuun malee in arrabsamaa jechuudha. Yeroo intala tokko fuudhu dhufu arrabsoota arrabsamaa in sirbamaa. Yeroo isheen heerumtus lafa mucaan sun nattuummoo intala sana arrabsu jechuudha. Arrabsuu jechuun yeroo inni fuudhee dhufu jechoota tokko tokko jedhanii kanaan illee ishee tuqu aadaadhuma jechuudha kun. Akkaataa kanaan sirbi akka haala isaatti kan sirbamu jechuudha. Inni yeroo masqalaa kana akkamii arrabsootu jiraatu sirba kana sirbumoo sirbuma mormaa kanatu sirba? Arrabsoon hin jiru faarfannaa jira.
gootota faarfatu siin jedheera seenaa qabeeyyii warra ta'anii namoota seenaa qaban faarfatu Oromoo seenaa qaban faarfatu amma fakkeenyaaf Oromoo seenaa qaban baay'ee waan gaarii hojjetan baay'ee jiru warra akkasii faarfatan sirbi garuu tokkuma mormumaan sirbu qoonqoo keessatti afuuraan isin sirbu mormaan isin sirbu sirbi tokkuma inni yeroo hormaa inni yeroo fuudhaa inni yeroo masqalaa kuni tokkumadha sirbi garuu jechooti jedhaman warri sun faaruu yookiin goota faarsuu wantoota Oromoo aadaa Oromoo seena qabeeyyii ta'an faarsuu waan ta'eef inni kan mataa isaa danda'e ta'ee inni fuudhaaf heerumaa immoo intala dhuftuu fi soddaa fuudhuu arrabsu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qaba. Inni sun jajuudhaan inni kun wal arrabsuudha jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qaba. Mee inni yeroo fuudhaaf heerumaa kuni akkamittiinidha kan inni sirbii mormaa kan inni jalqabu duraa duuba akkamii qaba akkamittiin jalqaba yeroo sirbaa turtanne. Fakkeenyaaf calqaba nama 3 nama 4 ta'anii ijoolleen durbaa bakkee ba'anii mana warra cidhaa sana balbalatti dibbeen jira suphee irraa kan hojjetamu gogaa mataa saawwaatti xaxanii isa rukutu nama 3 nama 4 ta'anii rukutu dibbichi baay'ee sagaleen isaa guddaadha harka wal qixxeeffatanii marukutu. Yeroo isaan rukutanii yaa'u naannoodhaa dargaggeessii fi dargaggeettiin yaa'u oo soddaa arrabsu ta'ee arrabsoo soddaa sanaa calqabu. Yoo intala arrabsu ta'ee arrabsoo intala sanaa calqabu. Yoo faarfatu ta'e immoo intalli sun mararoo jedhama. Kan garaa nama raasu, kan garaa nama nyaatu waa'ee isheen irraa adda baatu. Warra ishee biraa kan isheen adda baatuu fi kan isheen orma bira dhattu sana weeddisuu jechuudha. Kanaaf ka'umsa qaba. Dura jidduudhaan jalqabu jedhama. Ergasii booddee ijoolleen yaa'u arrabsoo soddaa ta'e arrabsoo kan soddaa calqabu yookaan dubartii sana arrabsoo ta'e dubartii calqabu yoo immoo dubartii sana immoo kanaaf akkaataa kanaan calqabu. Jalqaba. Fakkeenyaaf soddaan yeroo fuudhu dhufu jechuudha. Intala fuudhu dhufaa amaamota qabatee farda isaa yaabbatee fuudhu dhufa. Yeroo fuudhu ijoolleen durbaa balbalarra dhaabbatanii ulee okkoo yajareeyoo olixxee yaan masareeyoo kellaa abbaan koo dhibba baasee waqaree ulee okkoo yajaree olixxee yaan masaree kellaa abbaan koo dhibba baasee waqaree maal jechuudha qarshii hirkaa fudhachuuf jechuudha. Akkas jedhanii barriirra dhaabatu olillichisanii barriirra dhaabatee itti sana arrabsanii dadhabsiisanii booddee ollixa jechuudha. Iddoo lixee booddee addooyye koortuu asheetan nyaattu mataa minaanii yoo gossan malee soddaa sana maqaadhaanii abaluu joortuu ateetan ooltuu jaarii nan kaattuu salgannadheenii arrabsoodha jechuudha kun. Waluunsi mallee kan mudhii callee dhallabbaa xintii jedhu atuu isheen mallee dhallabbaa minnii sarii na baqaa ittiin jedhu jechuudha. Mucattii ishee durbaa hin jedhu isa immoo tuffatu jechuudha arrabsu jechuudha. Soddaa jechaanoo shandabaa lootii ambaa bakkootii jedhu. Kun jechuun ajjeesuu dhaqee galee jechuudha. Ambaa bakkootii jechuun soddaa jechaanoo shandabaa lootii ambaa bakkootii. Isheen soddaa isheen kun hin taatu jechuudha. Soddaan kun lunna hin ajjeefne faachas hin ajjeefne hin dibanne jechuudha isaaniidha. Ja soddaa durii jedhu gaama soddaan dura fuudhe immoo hin jira. Gurbaa sana deeggaran immoo yaadaan. Isaan immoo maal jedhu ja soddaa durii dhaqordaa murii jedhu. Soddicha egaa gobbaaniidha jedhamu warra obbolaa fuudhanii yaadaan deeggaran immoo waan godhamuu malufaa godha. Yeroo sana immoo isaan immoo maal ja soddaa durii dhaqordaa murii jedhu. Tuffachuu isaaniidha jechuudha. Egaanii akkaataa kanaan soddaa arrabsuu ishee jajuu isheen immoo yeroo mana gurbaa dhattu jechuudha. Achi immoo achi as intalatti arrabsu. Intalli sun yeroo isheen nattu waan namni ishee tuqu waan ishee ittiin aartu akka isheen aartuuf. Arrabsoo jechan taane irratti darbatu jechuudha. Jechan taaneen jedhu gaanii kan durbattii irraanfadheera baay'eetu jira. Akkaataa kanaan achiin tala arrabsu addanaa soddaa arrabsu kun aadaa Oromoo keessaa isa olaanaadha jechuudha. Baay'ee faadha. Warra tilaawa yaadattu kan erga kan arrabsamee warri sirban immoo ba'u miti warri dhiiraa immoo.
waa isaan jedhanii sirbanii yaadattu? Warri dhiiraa. Yeroo Amaamot intini moo ayiloogaa dhaka. sirba mormaa sana irratti. Sirba mormaa irratti suma silaa jedhu. Gelloodhuma jedhuun gellisuu itti sirbu isaan. Malee waan ittiin jedhan hin qaban isaan. Hin arrabsanii maaliin jedhanii yeroo isheen arrabsitu sana fa'aa warri amaamotii duukaa dhufan akka isheen arrabsu sana hin arrabsine goggototanii haqanii itti sirbu. Akka soddaan sun hin arreef jedhanii yeroo isheen arrabsitu yeroo isheen karaa dhoowwattu yeroo isheen waan hin taane ittiin jettu gototanii dafanii haqanii itti sirbu. Maaliif soddicha akka hin arreef malee waan jedhan hin qabanii rukuttaan hin jiru maaloon hin jiru sirbuma duwwaatti sirba gototanii dhaqan. Akka inni hin arrabsamneef hin deeggaraa jechuudha sirba mormaa kun. Amma yeroo gototu sana hundumtuutti duudanii goggototu waan ta'eef hin burjaajaa sirbii sun arrabsoon sun harkaa babbada. Harkaa babbadaa olii gadi erja'uun faca'u waan ta'eef hin hafa jechuudha arrabsoon kun. Deebi'an immoo badanii dhufanii keessaa immoo filatamanii dhufanii yeroo inni nyaata nyaatu fa'aa hin arrabsu jechuudha. Walaloo biraa utuu hin taane walaloo kanuma aadaa uummata Oromoo keessaa bahu jechootuma akaakilii abaabilee irraa achi darbanii nummoo harkaa fudhannee sirbina waan ta'eef fakkeenyaaf haa ijaaru abbaan ijaaree ani hin diigu dagalee koo haa inaafu abbaan inaafee ani hin dhiisu jaalallee koo kan jedhu kun sirba uumee utuu hin ta'in sirba duraan jedhamu wanta ta'eef akkaataa kanaatiin hedduu aadaan egaa baay'ee bareeda ture amma maaliif akka xinnoo nurkatti qabamaa jiru kanas naan galu irraan kan darbe walaloonsaa kan mi'uu baasee iyyuu namaa kennuuti jechootuma achas dhufee darbaa dhufaan dhufee gara keenyatti darbe nummoo isa dhufutti dabarsuudhaaf. Walaloon kun jaalala kan ishee fa'aa fakkeenyaaf akka namasitti abbaan ijaaree hin diigu dagalee godhan dire haa inaaf abbaan inaaf hin jajata jechuudha. Abbaan barbaade waan barbaade jedhu ani erga si jaalladhe isin jibbu waan jedhu of keessaa qaba. Waa'ee jaalala ishee faarfattee itti sirbitu fa'aa ishee ganaa immoo faarfattee fuutu fa'aa waan akkasii jiru wanta ta'eef walaloo namni uumeen namaa kennu miti. Kennuma achi as dhufe jechuutu Oromoo irraa achi as dhufedha. Kan hawaasaati jechuudha. Kan hawaasaati walumatti qabaate. Akka nama isheen waan isheen dulloomteetti. Arrabsu sooyyee sooyyee masooyyee obboon koo soolana ijoollee si erguu sooyyee masoofee jedhe. Sooyyee sooyyee masooyyee obboon koo soolana ijoollee si erguu sooyyee masoofee. Obboon koo mucaa sooyyee masooyyee si qaruutaa sooyyee masooyyee. Mutaan sibiilaa sooyyee masooyyee uffaa simiidhaa sooyyee masooyyee obboon koo soolana ijoollee si erguu sooyyee masoofee. Sooyyee sooyyama sooyyee jechuun sooyyama ishee
daggala keetti dhalattu jechuudha. Sooyyee sooyyama sooyyee obboon koo soolana ijoollee jechuun maal jechuudha mini mucaan kun durbummaadhaan naqxe. Namni kun danda'ee durbummaa ishee hin fudhatu inni ijoolleedhaaf cimtuudha. Gaafi sooyyama soofeessi ergu. Ajaa'iba. Akka jechuudha egaa. Maaliif amlee ishee cabsuudhaaf aarsuudhaaf. Ishee aarsuudhaaf. Ishee aarsuudhaaf. Achi warra mana gurbaata akkas jedha kan ammoo. Bulaa gurbaata akkasidha. Egaa jecha gaggadheetu jira sammuu jechuun natti hin tolle. Garuu jechoonni kun yooma safuu ta'e iyyuu gaafa sana rakkoon qabu hin jedhu aadaadha waan ta'eef jechuudha. Kolfa jaarsoliin warra achi ta'an itti gammadu. Maaliif aadaadha arrabsoo lola miti waan ta'eef utuu inni jiru ta'es ona fakkaata manni cidaasu. Utuu dubbi kun dhaabattee arrabsitu taate waan fedhe jettee hin jettu taateeti inaaru warri cidaa mana gaddaa fakkaata. Kanaaf itti tolaa jechuudha lola miti waan ta'eef aadaadha waan ta'eef aadichi immoo barbaachisaadha waan ta'eef itti gammada uummati malee itti naaratu. Innaa jaarsattaa abbaa kottaa walitti kottaa ani jiru. Nima jedhama waan barbaadame jedhama. Hunduma birattuu nama jedhu. Eenyu birattuu jedhama. Eenyu birattuu jaarsolii warra waa'ela gurbaas ta'e waa'ela warra manaas ta'e abbaan fedhe yoo taa'e nima jedhama. Innaa gadiyyuun baasan jedhaa jedhu. Arrabsaa gadi hin baay'inaati jedhanii mana bananii fi akka isaan arrabsan godhu. Aadaadha waan ta'eef namatti tola jechuudha. Gaafa sana bakkeetti hin danda'amu malee yeroo cidhaa sana keessa hin danda'ama jechuudha jechoota akkasiidhaan wal arrabsuunis. Sirbi jiru sirba kamiin iyyuu taanaan kan hirmaas haa ta'u kan fuudhas haa ta'u numa arrabsama. Numa arrabsama yeroo mararoo isheenii warratti mararoo dhaantee boossee riyaan ishee bu'anii warri bu'anis mararoon sunis jira. Mararooni ulee yageeshoo ulee nadeessoo jajjabaa dhungeessee wajjin maal jechuudha deemaan jira jechuudha ulee yageeshoo ulee nadeessoo jajjabaa dhungeessee dubaa golaa yageeshoo rakkoo wararii yageeshoo maal walii golaa yageeshoo durbeeree koo yageeshoo. Nutoo malanii yageeshoo dauleen nadeessoo jajjabaa dhungeessoo obbo yaabaluu yageeshoo nannoffattuuree yageeshoo irriba dhiistee yageeshoo irriba diiddee yageeshoo mana gayyaa kee yageeshoo lafa garaa kee yageeshoo dauleen nadeessoo jajjabaa dhungeessoo jedhe mararoo dhagaa. Mararoon inni kun eeyyeen mana ormaa deemaa jirti waan ta'eef. Eeyyeen egaan amma ati nan dhoffattu akka isaan nan heerumsiifneef mana gayyaa kee nan dhoffattu obboleessa egaa kun obbo yaabaluu jechuun egaa ammoo wasiilli immoo taa'ee heerumsiisamee garaa wasiilaa yageeshoo garaan taliilaa yageeshoo ganama taa'ee yageeshoo galgala taa'ee yageeshoo waarii odeessaa yageeshoo dauleen nadeessoo jajjabaa dhungeessoo yaada koo yageeshoo gabaadhaa galii yageeshoo keessummaa argadhu yageeshoo muraajitii dhabii yageeshoo gorroo qaqqabii yageeshoo abaluu jedhii yageeshoo abeen simbiraa yageeshoo unkaate sibiraa yageeshoo dauleen nadeessoo jajjabaa dhungeessoo. Haadhaan jedhu egaa kana yeroo gabaadhaa galtee jettu isheen mana jirti ni daattee bukeessitee neennee yookiin bukoo mana jiru bukeessitee neennee sokkitee ittiin talli yeroo gabaadhaa galteettu mana keessaa yeroo waan qophaa tokko dhabdu waan qabdee gadhiiftu dhabde jechuudhaati.
in waamti intala sana. Isheen immoo si biraa sokkiteetti simbiras biraa kaateetti jette. Kanaaf haati koo rakkatte jechuudha roon biraa yeroo haati durba sanaa dhiphachuu nama ergattuu dhabdee rakkachuu ishee ibsa jechuudha. Kanaaf keessummaa argadhu raacitii dhabii gorroo qaqqabi jechuun keessummaan dhufe jettee waan buttee waan gadhiiftu dhabdi. Intalli sila hin jirtu. Kanaaf abaluun simbiraa kaatee simbiraa jechuun simbiraa sokkiteetti isheen abdiin qabdu jechuudha. Akkaataa kanatti mararoo kan dhaabanii yeroo isheen heerumtu jechuudha ijoolleen durbaa. Hayyeen kabajamtoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hanga yoonatti qophii keenya obsaan nu dhaggeeffachaa jirtu jennee abdanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa sirba mormaa irratti xiyyeeffate ammallee hin xumurre kutaa sadaffaa fi isa xumuraasaa torban qabadheen isiniif dhiyaadha. Kan isin faana ture ani Guutaa Dirbabaan ture. Qophiin itti yaadne ammallee itti fufa. Anaan garuu amma torbanitti torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Dichaa Asoosama raadiyoo. Barreessaan Guutaa Dirbabaa. Seenessaan Abdii Gannatii. Kutaa jahaffaa. Jirra jirtu washamaa harka fuunee akkam jirtu jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota Asoosama raadiyoo Hixichaa jedhu. Egaan torban darbee kutaa shanaffaa Asoosama raadiyoo Hixichaa jedhu isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa shanaffaa keessatti obbo Dhugaasaan boontuu onnachiisaa turuun isaa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Kamiseetti banamee boontuun garuu magaalaa Mattuutti akka baratu manni barumsichaa deeggarsa taasisuun isaa boontuu gammachiisee Bashaatuuf immoo carraa biraa ta'uun isaa obbo Dhugaasaaf garuu yaaddoo ta'uun isaa sababni isaa immoo obbo Dhugaasaan yeroodhaa yerootti gaaffilee fi yaadni inni mana barumsichaatti dhiyeessaa turee fi dorsisni hooggantoota mana barumsichaa irra ga'aa ture shakkiitti uumuu isaa isin biraan geenyee turre. Kutaa ja'affaan immoo waan qabatee dhufe qaba. Nu hordofaan ammallee affeerraa keenyadha. Bashaatuun boontuu irraa adda baatee jiraachuu akka hin dandeenye fakkeessitee haasofti. Yeroo hunda hamma yuunivarsiitii tokkootti waliin akka baratan akkasumas waliin eebbifamanii akka qacaraman hawwuun ishee afaan ishee keessaa hin ba'u. Akkuma manni barnootichaa barattoota qabxii olaanaa fidaniif carraan magaalaa Mattuutti barachuu kennamee fi dhageesseen bultee kaatee boontuu mariisisuu eegalte. Mariin ishee durumaanuu abbaa ishee amansiiftee mana kiraa deeggartee akka waliin baratanii fi bakka guddaa akka ga'an yommuu ta'u, amma immoo carraan kun argamuu Waaqa galateeffattiif. Akkasumas manni barumsaa haaraan barnoota qulqulluu akka hin kennine, barsiisaan gahaan akka hin jirree fi meeshaaleen barnootaa gahaan akka hin jirre itti himte. Boontuunis kun dhugaa taanaan barnoota ishee irratti dhiibbaa akka uumu amanteetti. Obbo Likaasaan Bashaatuu fudhatee galmeef gara magaalaa Mattuutti konkolaataa isaa piikaappiitiin imalaa jira. Obbo Dhugaasaan immoo hokkoo isaa qabatee gara mana barnootaa Kamisee sadarkaa lammaffaa boontuu galmeessisuu deemaa jira. Bashaatuunis karaa foddaa konkolaatichaa abbaa boontuun jettee utuu afaanii hin fixiin
abbaan ishee Qabama afaan siddii wayi jedhee ifate. Obbo Dhugaasaan hokkoo isaa takka lafatti tumataa takka immoo waaqatti ol qabaa yeroo mana barnootaa Kamisee sadarkaa lammaffaa ga'eeyyuu hin beeku. Yommuu mana barnootichaa gahu hiriirri isaa guyyaa 5 waan isa ga'u hin fakkaatu. Silaa bara kana namni ati jaarsaa, jaartiidhaa, hangafaa, dadhabaadhaa, dadhabduudhaa jedhee tajaajila dursa namaa kennu muraasa. Ta'us barsiisaa Tasfaayeen nama abbaa boontuu beekuu fi boontuu jajjabeessuu yommuu ta'u baay'ee gaddeef. Sana booda qindeessaa mana barumsaa sanaa wajjin akka dubbatu taasise. Qindeessichis haala jiru hundumaa gaafatee akka boontuun achumatti barattuuf galmeessisiise. Haa ta'u malee itti aanaan qindeessaa mana barnootichaa dirqamaan boontuun barattuu cimtuu mana barnootaa keenya maqaa dhoofsistuudha waan ta'eef jechuudhaan akka manni barnootichaa deeggaree mattuudhumatti barattu taasise. Akkasumas barattoonni ciccimoo ta'an mattuutti baratanii isheen asitti yoo hafte xiinsammuun ishee akka tuqamu amansiise. Obbo Dhugaasaanis yaada isaatti hammatee walii galuun galmeessuu dhiisee gale. Boontuun akka abbaan ishee galmeessuuf deeme hin beektu. Boontuuf Bashaatuun erga wal arganii bubbulaniiru. Boontuun yooma akka abbaan ishee mattuutti geessu hin beektu. Bashaatuun duraan konkolaataa abbaa isheetiin mattuu akka deeman waadaa seentus abbaan ishee dhoksee fuudhee magaalaa mattuu deemee jira. Obbo Dhugaasaan daandii tokkorra miilaan deemullee yaadni isaa karaa lamarra deema. Tokko intala koo kana yoon magaalaa mattuutti bakka isheen hin beeknetti geesse maaltu mudata? Eenyutu akka kootti naaf hordofa? Yoon asitti barsiise immoo mucaan kun natti gadditi. Cinqatiin isitti dhaga'ama. Manni barumsaa kuniyyuu naaf hin maza qabanu jedhaa keessoo isaatti dubbachaa deema. Obbo Likaasaan Bashaatuu fira bira kaa'ee waan barbaachisu hunda guuteeraaf. Akka Bashaatuun boontuu hin deeggarree fi bakka hin malle akka hin dhaabbanne yoo rakkoon jiraate immoo akka itti himan jara fira isaa sanatti himee gara mana isaatti deebi'eera. Manni barnootaa Kamisee sadarkaa lammaffaa barattoota qabxii olaanaa fidan akka deeggaru waadaa seenus waan deeggaru hin ibsine. Yeroon galmee xumuramee yeroon barnootaa eegaluuf guyyoottan muraasatu hafe. Obbo Dhugaasaanis mana barnootichaatti deebi'uun Daanisteerri hin jiranii adaraa ilma koo atumti waan tabaabbarime. Elaa dhuguma mucaa koo qofa miti anumaaf iyyuu boontuun koo mattuutti barachuun akka anaan harkana qabanittan ilaalan. Garuu gaafan taa'etti yaadu ijoollee si'anaa keessuma durba ofirraa fageessuun immoo xuruuyyuu miti. Amma ani mattuudha namni ani yaa kanaa jedhu hin jiru. Namumta fuura isheen hanga'ullee hin jiru. Kanaaf adaraa yaa ilma koo ani aasaasitti hin dheeressu. Daanisteeraan anoo mucaa koof daftara biteeraa. Mucaan koo asumatti naafa barattu jedhan jedhiin jedhe. Manni barnootichaas yeroof mana kiraa akka fuudhuu fi ji'a booda immoo dabalataan saamunaa fi nyaata akka danda'u waadaa seene. Obbo Dhugaasaanis sangaa qeenxee tokkittii qabu gurguree boontuu magaalaa mattuutti geesse.
kutaa 7ffaa torban qabannee dhiyaanna. Anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Gadaafi gammachuu walumaan hirmaanne wajjin bultii jaaroo hawwine wal fuudha rarraane dinabnu rarraane guyyaan nuufis dhufaa yoo eegne. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Ani sinan qaba ati sana qabu walii hirkoo taanaan gadarbu. Jette nama irraa maganfadhu jaalala dhugaatii na jaallu. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Kan biraan qajeelu ijaan illee laadu ansi malee kophaa hin tolu. Kan waliin yaade midhaanii bishaani amma waliin jirru dhukkulu. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Gadaafi gammachuu walumaan hirmaanne wajjin bultii jaaroo hawwine wal fuudha rarraane dinabnu rarraane guyyaan nuufis dhufaa yoo eegne. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaako rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani.
yaannee. Itti yaannee. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. Itti yaannee. Itti yaannee.